bakka hunda bartee shoorxaan nutti ergitee silkii nurraa gursisiiftee shoorxaan garaftee kukkuttee lafa nu keessa. Sana keessaa immoo nama tokko jira. Jara keessaa nama namummaan itti dhaga'amu tokko jira. Isa immoo gubboo nyaataa shira jedhanii akka kilaasii keenya guyyaa tokko hin seenne godhan. Dhugaan jiru kana. Wanni iluun jedhe sirriidha. Imbaasii Saudi Arabiyaa karaa danda'ameen gadi si qabuu malee siifan dhaabbadhe sin fayyada wanni jedhu tokko hin jiru. Waan argin irraa isinitti himna. Kanaafuu mucaa kana furmaanni wanni jiru akkuma jenne beellama qabnee gargaarsisuun alatti yaada wal jijjiiraa oollee iyyunus bu'aan dhufu tokko waan jiru natti hin fakkaatu. Imbaasii Saudii irraa garaa keessan muradha. Keessattuu imbaasii biyya Saudii irraa garaa muradha. Haqa mucaa yoo Rabbiin baase dhiiga isaa yoo Rabbiin barbaadamee argame kana achi imbaasiin Saudii waan haa godhaa kan hin beekne haa abdatu. Kan beeku immoo abdii irraan qabu gabaabsee galatooma kanuma. Kanuma rabbiin qofa qabdanii jechuu barbaadeeti wal sobuu dhiisaati. Namoota biyyattii lama waggaa lama argaa osoo jirtanii imbaasii hojjetan akka mataa kiyyaatan. Imbaasii biyya biraa laala abbaa. Wayita mallasuu laala abbaa imbaasii namni tokko kippelleeffima jechuudha. Yeroo mallas jechuudha. Nama takka wallaahi biyya akkasii rakkatee jechuun hin callisuu jechuudha. Guuratee galcha jechuudha uummata ofii kana jechuudha. Ammaa kun ammoo Tigireen faasaa hidhame urkeessatti galti. Saa meeqatti lolanii uummata galchan jechuudha. Oromoo ta'e Amaara ta'e yeroo sanitti ammaa kun taa'eetumaan shiishaa araba wajjin dhugaa barbaadu in sirba na fakkaatee kun amma jijjiirameera. Muktaartu jijjiiramee duraallee cufaatii jira. Agammaa homaan dubbanne rabbiin isin haa eegu uummata keenya imbaasii abdannattanii Ameerikaan jirtanii Awurooppaa osoo jiraattanii hiriirallee itti baatanii ka biyyaa sun siidhaa iyyuu manatti nama meeqa dhiyootan aslii mana kee dhufee imbaasiin ol nu guure kun maraan mana keessaa dheesitti ni yine gaafa tokko dubartoonni. Leenca mataruu tarii kun faadha iyyuu yaa. Kanaafi mucaa sappoorti haa goonu sanirra wal kakaasa. Mucaan hagaa kenni ba'uyyuu guyyaa qabameef guyyaa naa qabamuu deemiif ta'e sirriitti sappoorti godhaafi. Waan argatellee yoo kaasaa kafalanii rabbiin nagaa naa galchu aabaa yoo jettan bahee maal godhachi keessa na himame. Maal godhame? Isintu waa godhaa moosoo baheeyyuu alallee ta'e bahee nagaa naa galuu malee suudii taa'aa miti ofirraa galee waan godhanii biyya godhuufii qabanii jechuudha. Wallaa ho'aa san keessa taa'ee namni guyyaa mara miila qabatee dura booyaa oolu. Nuti kijibnaa jechuun maaliif nama qarqaaramuu qabu qarqaaru Oromoo yeroo baay'ee nama qarqaaramuu qabu sana irratti xiyyeeffannoo gooneen qarqaaru. Mucaa santu qarqaaramuu qaba qajeela sirriitti jechuudha. Maaliif? Sagaleen badde iluu shorxaan itti dhufe. Asli dubbadhu mi Oromoo jiddumaanuu fooloon godha Arabbii jaadha. Dubbadhu yeroo takka. Bakka dalagaa namaatitti maashinni miila irraa mure. Sigale miti. Imbaasii miti nuyi asirraa afaan banuu miti waan takka yoo qabaatuu baate funya uritti shorxaan qabde sun mucaan akka achi keessatti turreefi malee arabdicha muka huddutti naqxee waan mana yaalaa kafalchiifti. Ooltee osoo hin bulle. Na amani kana. Yoo feete imbaasiin irraa haadheessitu, yoo feete haadhaitu, yoo fedhe kamal haadheessu, yoo fedhe sheeyitichi warra jimmaa kun eenyu maqaan isaa abbaa eenyu jettan qaama hasan biyyaatti bilbila kun haadheessu, hasan biyyaa haadheessu, Oromoon guutuu yoo isin irraa haadheessitan Su'uudii keessatti mirga nyaattee dhuguu malee mirga waa takka hin qabdu namni nama ajjeese hin ajjeefama kaatee harka irraa murama kan nama madeesse mootu yaalee kaasaa kafalchiisa. Mee isin hundi keessan dhiisa hin argitani yoo haqa isa Su'uudii hin awwaaltu bara. Maal imbaasii jettan imbaasii illee yoo barbaadan deemaa kana cufadha. Mucaan hidhamee miti. Dhiisaan irratti ana isin hin jere. Ana gaafadha yoo imbaafti shorxaan yoo muytaa ifaan kafalchiisin. Maal taata yaaki waggaa kunan biyya dhufteen haarawatti nutti himuu barbaaddan moo? Imbaasiin garuu akka lammii biyya isii tokkotti yoo quuqamtee fi dhugaa mucaa kanaa barbaadde taan kafaltee taan harkatti kenniteef bareeda. Lammii isaaniitii bareeda karaa seeratiin. Yoo hin danda'amne mootu biyya Su'uudi Arabiyaatti namni nama ajjeese hin ajjeefama. Kahaate harka irraa murama. Kasi madeessa si yaachise kaasaa sii kafala. Kanuma maal akka abaddan? Imbaasiin eenyurraa eenyu dhiiga eenyu baaftee beekti imbaasiin kana dura. Yoo feete Oromolleen haa calliftu kana hin fuuti. Isin yoo barbaadan akka lammii keessanitti warri safaarallee bira dhaabbadha. Ijoolleen Oromollee Oromummaaf dhiiga keessanii obboleessa keessanii bira dhaabbadha.
yoo bira dhaabbachuu baattan dhiisa mee akka mootummaan irraan kafachiifne laattanii amma eenyu kafaloo safaara wannoo jettan kun no jaalatee osoo hin taane dirqamaan bar qaamni dhaqee mana yaalati isa fuudhe kun qaama mootummaati bar wanni irra ga'e marama bar maal taatan jira asli yaanni keetuma warra fuudhe baradha warra gaafa jalqabaa mucaa kana geessa taayituu achi fuudhe hamma akkuma atu jedhattu hin turaaf malee dhimmi mucaa kana yoollee isaa wanti isaa kennanullee dhabame hidaa isarra jiru sana namicha sana qabanii irraa fuudhanii mucaa biyyan galchanii kun dirqama tokko hin qabu dirqama kun guyyaa haga ta'e inni kana hin godhani yoo garuu immoo as keessatti wanti sirriitti hubachuu qabnu mucaan kun yoo achi ture tokko nu biratti irraanfatama tokko lammaffaa immoo gaafa achi gadi bahusi gaafa achi gadi bahusi waan sila mucaa kanaaf dhimmi namni jala deemee dhimma mucaa kanaa cabasaa miidhamasaa kana namni barbaadu yoo hin jirre waan hidaa isarra jiru kana mana yaalaatti inni baase kana qofarraa fuudhanii namicharraa mucaa kana gara biyyaatti achi ergu waan ta'eef yeroodhaan utuu akkas hin ta'in yoo danda'ame dhimmi mucaa kanaa bakkeetti gadi bahee akka wanti isaa argamu fakkeenyaaf namichi maal jedhee ture ani jedhe birrii isa kan mustashfaa kana natu kaffalaaraa jedhee ture abbaan qabeenyichaa dura akkas jedhee ture garuu jarri shurtaa kun immoo nutu kaffalaaraa isarraa isin walitti falmaatii gama seeraatiin walirraa fudhaa jedhee ture. Namichi abbaan qabeenyaa kun immoo gaba biraatiin maal jedhaa ture an birrii guddaan qabu birrii 30,000 wanti hin kennu jedhe birrii 30,000 nan kenna ammoo rabbiif jecha yookaan immoo miidhama isaa kana ilaalee haga inni jirutti birrii raatiba inni gaafa dalagu sana nyaataa ture nan kennaa waan jedhan kaasee ture garuu kana bifa ragaadhee miti kan inni mallateesseetii miti kan inni kana jedhe jecha dubbii afaanii yookaan laaffifachuudhaaf yookaan haasaa bareeffachuudhaaf dubbii kanaa dubbataa ture. Namichis dubbii isaaddee tokko naabanne namni keenyas dubbii isaaddee tokko naabanne hamma warra wanti irratti xiyyeeffachuu qabnu isa fuulduraa gabaabsine. Hanga guddaa yookaan hanga fakkeenyaaf addi kamisaa jimaataaf xinnaa guyyaa lamaan kan eeggannee yoo jarri dhaqanii mucaa kana achi gadi nuu baasane gaafa guyyaa beellama isaa irratti mucaa kana irratti hirmaachifne silaayyuu gaafa achi gadi baasanu waa malee achiin gadi hin bahu. Yookaan mallateessanii birrii kana irraa kaffallaa yookaan immoo jara shurtaan irraa kaffallee irraa jara sin gaafatina akkas hin ta'inaa jedhanii tubatti kennu waan ta'eef isa kana hamma guyyaa sanaatti eeggannee isa gama keenyaatti ajabaannu isa gargaarsa isaa irratti xiyyeeffannee mucaa kana gada dhaabnu akka har'aa kanaa miti boriin irraanfanna namni keenya baay'een isaa miidhamaan namni mucaa kanaa nama mucaa kanaa olitti miilli isaa hudura kanarratti cite asii galee kiraanchii ittiin qabatee deemu hadiraanaa bitaa jedhee jennaan viidiyoo isaan dura diishaa fi yoo jala jiraate yookaan immoo jarri Jaafar hin beektan abbaan Jifaar jechuudha. Mucaan sun yeroo baay'ee irra deddeebi'amee kadhatamaa fi ture namni mucaa kana garagalee ilaalee hin jiru. Akkuma sana mucaa isa kanas hadhataniiti fuula keenya duratti mucaan kun jaalala namaa qaba nama baay'ee irraa jaalala qaba mucaan kun. Carra qabeessa illee mucaan kun gama tokkoon jechuudha. Maaliif sagalee gaarii nu biratti hawaasa biratti argateera waan ta'eef sagalee inni argate kan immoo gara waan isa fayyaduutti jijjiirree fi yeroodhaan mucaa kanaaf waan inni argates ta'ee waan sichi argamuufis ta'ee walitti qabamee fi mucaa kanaaf gargaarsi godhamu kun waa wahii godhamee fi akkuma ammaa laftis kennamee fi bitamee fi wanti ta'e wayii yeroodhaan godhamee mucaan kun gad dhaabachuu qaba. Isa jedhu irratti walii gallee gaarii natti fakkaata. Bareeda haga alaadaatiin walii obsuu qabna safaarama san illee obsina hayyee bareeda sultaan dubbat carraan keessa. Galatooma salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dursa ta'an sodaanii ani gaafii lamaa sadi qaba isaan irraa deeffama garuu asli wantan gaafadhu koree ijaaramee jira gaafsan koree alquba qabaa fakkeenyaaf warruma hin baasii kanattaan tumnee wallarrabsinu kana osoo wal finnu osoo wal nyaannu achi gadi baasuudhaaf ofiif gadi baasuudhaaf ofii dhaqanii jara shurtaa gadi baasan jara shurtaa harkaa immoo baasuu hin dandeenya hamma jara harkaa immoo yaannu gochuun dirqama keenya isa kana guyyaa itti qabame jira guyyaa itti qabame sana aslii mana asliitti wanti dubbatamaa ture jira isa kana guyyaa sanatti wanti jennee guyyaa isaa sirriitti itti qabannee gargaarsa Serbia kana kaas qabee achi qabee hin qabne waan abbaan himate irratti namaa mura. Abbaan suni haqa qabaannaan haqa sammuruu ni danda'ama. Handhi kun silaa
jalqaba osoo inni madaan jiru san ture amma kessiin isaa kun gizee amma isin asin baasisan dura jalqaba yeroo san ture yeroo san seeraa wal qabatuu qaba ture warri seeraallee warri mootummaallee gaafa san himannoo isaa kama juhula jedhan san haqanii akka amma sila itti dhiyaatanii kissi irra banan kana gaafsan irraa ture yeroon kun yeroo itti raawwatameen illee akka ofii argatee fayyummaa isaa gama karooreef kana karoorfatee gara biyyaa deebi'u ture tuun turaan jedhan tuun gannaan tuun galaanaan wanni martuu turaan baddee haqiiqatti amma micaan fayyee jira seera biyya kanaa keessatti nama tokko mootummaan yoo yaalchise فاعل الخير اللي اتقافتني وان يالمه سن ور فاعل الخير اللي را كفلمه حق اگرته من قرچا سنجچودا را كفلمه بيس گلچون هندندام حق اسات تو وندن دين ما يونا من دو بجراته حتى اساس للمولين كنف نبي كما موتمان كاينا ما مرتسو تو كويني حقكي ازرا همنا قبا إمنا وان قبوف إمنا كي أردو فما جرى جتشو خنا شرطة سنيرو سنيرا بيسو قبا وان جرى مخانا كمال اللي بالبلاد تره إن اللي رو سنيرا فينا فكاته يعني بالبلسان قبو تره يرو سنيرا إني وانتك يا سيرار كجرا ورقا سيراسن يو جرات درادو جرقو مرة يسكنني يو همنا جرات جو همنا yoo jiraate waraqaan himannaa sun ka safaraan isa abbaa qabeenyaa san himate isa biraa deemuun qabu abbaa murtii biyya kana qarii namaa kenna yoo himatamee jiraate akkanaan nama hin dhiisu abbaa murtii bira ga'ee jiraate jechuun bakka itti himatan abbaa murtiiti wanna gana gahu mahkamaa jechuun kanaafi waraqaan mahkamaa jiraannaan ammas amma boodas dhiinni isaa hin ba'a yoo dura mahkamaan gahin harka shortaa jiraate abbaan qabeenyaallee harka xaawulaa jalaatiin waan godhe godhuu hin danda'a warri biyyaa yoo wal beeke walii waan wayii dalaguu inuma danda'a wanni amma akka duraan amma ati beektu uffanni amma jiru garagara aslii kiyya wanni duraanii majhuulaayyuun jedhamu ani mataa kiyya awwala bara dhufe micaan tokko alkarjii kanat du'ee majhuula makiinaa irra baasan isuma fuxuura bitatee as deebi'u makiina irra baase shabaabne micaa sani wantiin isaa hin kafalame dhugaa dubbatuudhaaf amma wanni akkasii sun baay'ee hin jiru wama ijaan arganu dhugaa dubbatuudhaaf akka wayiitu dibimmisa keessa jira wama durii faana dhoofna malee dibimmisni sun waan jiruuf wanti waan xaawulaa jalaan deemaa waantu jiru tahee wanti wayii haqummaan duraan keessatti gadi laallamee jiramu suni wallahu alam kanaafu amma wanni an jechuu barbaade walumaa galatti kadhumaa qarqaarsan gaafatu kamicaa qarqaarsin in qarqaaraa jiranillee gareellee ijaaramee jira deebi'aati ammallee qarqaaramaa jira horiin ba'u kuni yoo nama qabaatee namni kun horii kana wayirraa waa hin hojjete qarqaarsi faayidaa godhata malee yoo namni walitti horii kana guuree isan fayyanne tana duraayyuu kunoo asin na dhaqqabaa akkana na godhaa maan na godhaa jedhee bicaan kuni booyaa ture mimmaan miidiyaa kanarra taa'ee booyaa ture dhugaa dubbatuudhaaf boo'icha ajaa'ibaa kana booyaa ture namni boo'icha isaa san silaa gizee inni bowsanii miti gizee inni miidiyaatti asin baane kana dura ture waan ta'eefi ammaaf wanni godhamuu qabu yoo dura akkama jettan kana himannaan banamee jira himannaa saniin wanti asii achi qabiyyuun qabu dhugaan isaa argamu malee biyya galuu hin danda'u yoo himannaan hin jirre himannaa isaa tattaga ta'e himannaan isaa kun duuba gartee wanni bu'aa qabu hin jirre bicaa yeroo isaa eeggatee inuma galaa rabbi biyya nagaatitti haa galchuu warri dura koree tahee waan kan itti gaafatamummaa fudhatee achi dhaqee isas gaafatee koreellee itti shuumameetiin hin jedhe suni amaanaa rabbiiti sirriitti faana bu'ee waan san hordofuu qaba waraqaan immoo akkama jedhamu kana safaraa irraa abbummaan akka nama waraqaa qabuutitti kennameef taanaan wanni sodaatamuu hin jiru yoo waraqaa san hin qabaanne immoo rakkoodhaa akka itti dhiyaataniin baay'een ulfaata waan ta'eef namaan malee yoo waraqaa abbummaa san safaraan kenneefi jiraate dubbiinuu
wanni nu asirraa wal lolluuf hin jiru. Mucaan akka nama iqaamaa qabu akka nama paaspoortii qabuuti jechuudha. Kanaaf yoo dabni keessa jiraate immoo nuti majhuula waan takka godhuu hin qabnu seerri itti dhiyaannuun hin jiru yoo jedhe warri seeraallee asumatti jalaa galuu danda'a waan ta'eef waan san akka hin goone namni kun lammii biyya saniiti faana bu'amee waan barbaachisuun daan osoo qarqaarameetiin hin jedhe waan jedhu dubbadhaa asumarratti irraa bu'aa dhiifama.